بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسين كنا كتربفاء واي صلاة برتاء جرة gaafii tokko jajjabduu salaata keessatti kaatu kaafnee deebii isaanii ol yaadachiifna. Gaafiin nu ardhaa darsii keenya ka ardhaa kana eegalluun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hikmaan takka sababaan inni salaata kana nurra waajiba godheef maali? Gaafii akkanaa kana wal gaafatuu guddoo nama barbaachisu. namni mu'minaa gabricha rabbiiti gabrittii rabbiiti waan rabbiin godhi jedheen godhuu malee maaliif godhaa jala kaayuun qabu. maal jedhi malee maaliif hin jedhin. yoo ajajni rabbii si dhufe, ajajni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoo si bira gaye maal jedhi malee maaliif hin jedhin. wanni godhi ati naan jettu maal hojjadhaa malee maaliif hojjadhan jedhin. waan hojjettuuf rabbi beeka. sani wajjin ammallee waan tokko kana maagalu hikmaan tokko hikmaan hedduun namaa galuu dhabuun mala waan tokko sababaan takka nu wal gaafatuun maltuu ima jirti. sharxii godhuu hin dandeettu, maaliifii beeku malee hin dalagu jechuu hin dandeettu. garuu sihii dalagu jiru waan isii beekuun takka si fayyaddii, si jabeessiti, imaanaan kee jabeessiti. dura salaanni kun utubaa amantii islaamaa 5 keessaa tokko qofa irra jaba. tokkichi kam? ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. san qofa irra jaba. sun ka amantii islaamaatiin seenan waan hujii tahee hafe hundayyuu salaata irra jaba. amantiin islaamaa utubaa 5 dhaabattiin beeytanii. tokkoffaan arkaanul islaam jechuudha. tokkoffaan shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah. lammaffaa salaatu. sadaffaa zakaa baasu. afraffaa soomu. shanaffaa hajjii deemu. jara tana afraanuu salaata irra jaba. salaanni ibaadaa namni dalagu hujiin dalagan ta duraa sun hujii miti qalbii arrabaaf qalbii qofa. ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah qalbii hanteet farrabaan kee qofa. tun ammoo hujii. jarri afraan kun hujii san marayyuu kanatti irra jaba. maaltu keessaa qaba salaanni kun? waan maraf keessaa qaba. jarri 5 utubaa islaamaatu yoo isin qaqqabdanii ilaaltan ilma namaa kana leenjifte, akka inni gabra rabbii ka dhuga'aa tahuuf leenjifti. nafa isaa leenjifte, horii isaa leenjifte, fedhii isaa leenjifte, jabeennaa fi murtii isaa leenjifti. salaanni nafa kan kee leenjisa. nafa kan kee hunda salaata. ibaadan namni nafa hundaan godhu takka salaata. salaata yeroo salaatu harka qofaan salaatee miilli jalaan hafu. nafni kan kee guutuma salaatta. kaatee dhaabattee, gajjettee, sujuuddee, ol kaatee nafa kan kee hunda salaata. hundayyuu akka inni rabbiif jedhee hojjetu godhu jirta jechuudha. leenjisu jirta jechuudha. zakaa ammoo horii kan keetiin hojjetta. horii lubbuun ilma namaa guddoo jaalatti. horii akkas jaalattu san nama hin qabne, nama dadhaba'a, nama dhabaa ta'a, hiyyeessaa kennisiin jedha rabbiin dirqama godhe. achiin si leenjise jechuudha. ramadaanni fedhii tantee dura dhaabata. fedhii nyaataa, fedhii dhugaatii, fedhii waa laaluu, waan kana hundaa dura dhaabata. kana hundayyuu fedhii tantee dhiisii fedhii rabbii guddaa hojiirra oolchisiin jedhan. leenji jechuudha. hajjiin ammoo murtii tanteeti. hajji jechuun waan taphaatii miti. murteeffattee mallaqa walitti qabattee qophooftee tikeeta barbaaddee viizaa barbaaddee maali jettee asirraa guruuba waliin deemtu godhattee asii tanaa hidhattee kaatee ji'a tokko if kennu rabbiif jettee waan taphaatii miti. kun hunduu maal godha? akka ilmi namaa kun leenji'ee gara rabbii guddaa dhihaatu nama godha jechuudha. hundiyyuu akka atiin akka fiifeeteen hin jira akka rabbiin guddaan fedhutti jiraadhu jechuudha.
akka ati feetuu miti akka rabbiin guddaan fedhutti jiraadhu jechuudha. Duuba salaatatti yoo as deebine salaanni nafa kan kee hundayyuu leenjisa. Nafa leenjisuun kun maal fida? Haala kan kee akhlaaqa kan kee tolchuu fida. Haala kan keetu tola. Nafni kee hunduu yoo leenji. Hujii mu'aamalaa siif ilma namaa jidduu jirtu tola. Waan ati nyaattu tola. Waan ati uffattu tola. Haala kan kee marat tola. Kanaafuu salaanni guyyaarraa ibaadaa yeroo baay'ee irra deebitu jara tana shanan irraa. Hajjii waggaatti marroo takka lamaa sadii godhuun mala. Abadaa godhuu dhabuun mala. Soomni waggaatti marroo takka qofa. Zakaan waggaatti marroo takka qofa. Ka guyyaarraa marroo shan godhamu salaata. Salaata waliin oolte jechuun halkanii guyyaa namni mu'minaa tokko salaataan gargar bahuu hin danda'u. Hagas qofaa miti salaanni ibsa. Adunyaa tana gubbatti adunyaa tana hagati jirtus ibsaa siitaa ifa siitaa akhiraa gaaf dhaqxellee ifa. Namni ifa hin qabne deemuu hin danda'u dukkana keessa. Bakka dukkanti wal hiitee jirtutti yoo ifa hin qabaatiin socho'uu hin dandeettu. Yoo sochootellee bakka silaa barbaachisu gahuu hin dandeettu. Salaanni akkas ifa jechuu salaanni. Salaanni nuure jechuu. Nuurri kun karaa dhugaa si garsiisee irra si oofe karaa hamaa si garsiisee akka irraa fagaattu si godhe jechuudha. Rabbii guddattu Qur'aana keessatti nu hime maal jedhe? Utlu maa uuhiya ilayka min alkitaabi wa aqimi as-salaa inna as-salaata tanhaa 'ani al-fahshaa'i wal-munkar ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتلو قرأي ما أوحي إليك والربي وحي قديس قبوس أمتها دبسي من الكتاب كتاب الرّ وان ربي قرآن ربي سقبوس كان أمتها برسيسي وأقم الصلاة صلاة الليل أهابي وصل الصلاة فأقم الصلاة الدانجرتي صل الصلاة جون صلاة جون وأقم الصلاة ربنا مؤقمت لما بها يرون ديو وأقم الصلاة يقول صلاة هن سئيتي ركني سئيتي شرطي سئيتي واجب سئيتي سنن سئي مرا ولك أبي دابي أكرب بين التلاب جلت مالف إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاني وان همتوهن دراه سئوا ولذكر الله أكبر ذكري ربي وانهن درج على ربي قدوانهن درج علامي ربي سنذكرت هجيهن درج على تيتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ذكري ربي تنتوان هندج على جل ربي ولذكر الله أكبر هجي علمنا ما هجته هندا هجي ربي قد ذكرت إرج على أجل والله يعلم ما تصنعون ربي وانسين دلقدن هندا نبيكا سلاني إسيسان جيجو سلاني كن حريرة قبرتشافي ربي قد جدو جرو قبرتي في ربي جدو قبرتشاف ربي جدو حريري جرو صلاة إيادة يرو أما نجرو كان كيساتي سيف نمني ولتي داك أبدا نيتين تنتي ديرسي كانكي علمي كانكي نمني سي ولتي داك أبدا يو سبيرا ديمي حريري جراتو قبا حريري كنان بيهنا تلفون إنس تلفون علمي كانكي فدته أتلين تلفون فدتها أبدا كانكي يرو رايرو تيول قبا قباتن إيسا جيت ما دفو دبدي إيسا جرتا مال كيسا جرتا وال قبا قباتن حريري كو يوچ إتاقم تكري فتح المهن كيتو باهي منا دلان تيتو منا باهي ساعة سلا ديبتو دن ديبيني من بالبلتاف يوثي يتي تلفوني سي داما قبا حقم تكري فتح ساعة توكو تيتي إيكتا ساعة توكو كنا ياد دفتا ساعة لما تا قدو ياد دفتا ساعة سدفا فولالتا يا سمالي أولكاتي دابتي كاتي أشيدمتي لالتي مالتو جيتي بيتا حريرة جيتي سنجدو أصو ساعة سديكتي تكانا زلا تلتن تيسي بالبلتي آية أبا كونو من كتابا جرا وانا كانت بري سنانجرني وان سنتو نتي الدماتي أكسي ناقوبا قبار داوا بري ساجرا ويتي هكس قلبين سي قبانوفتي نغان جراتا مال حريرة جرا سلمان جدو يجو
hariirri jiraannan yaada dhabama hariirri dhabamnaan ammoo yaada argama siif rabbii jidduu hariirri jiru salaata hariiroon siif rabbii guddaa jidduu jiru salaataa beeki salaata kana salaanni waan taphaatii miti Allahu akbar jettee eegalta rabbi guddate guddaan rabbi jettee eegalta laalme hariira hagam godhu kun alhamdulillah hiika jira alhamdulillahi rabbil aalamiin minan eegalta laal qaraati faaruun ka rabbii guddaati faaruun hunduu eegasi rabbii guddaa kadhatte iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin si qofaa gabbarra si qofaa an gargaarsifan laalme ihdina as-siraata al-mustaqiim nu qajeelchi kadha itti himu waan ibaadaa ajabaaf keessaa qaba salaata jechuun duuba hariira siif rabbii guddaa jidduu jiru kanaafuu namni salaata salaatu diliin ittiin qabattu irraa jigti rasuula rabbi jedha alayhi salaatu wassalaam hadiisana nisaa saxiixa ka abi hureyran odeyse keessatti ara'aytum لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء رسول ربي عليه الصلاة والسلام مناهما نما تقيو هلو إساه هلو من إساه درة قلان نيائي قلانا كان سيني يروشن نفدقته لا الميوه هقمتو لك أبابي بشان توش إيسا دوجر إني بشان من كنو ديكو تراواني سي وسكي سمالا سي تريه سمالا بشان كنو ديكو تراواني سي أجي سمالا yoo ammoo galaanni yaa'e hoo sanuu galaanni guddaan galaanni qulqullu ka dhaga'aa sanuu ka dhoqqeetii miti dhagarra yaa'u siif mana jidduu ammoo waa takka amni hin jirre galaana keessaa gabbaatee mana kee keessa dhaabatta bakka itti xurooftu hin jirtu odoo silaa fagoo sirraa jiraate haga karaa deemu dhukkee fi bubbeen sii xureessuun mala yoo mana kan kee jala yaa'e hoo marroo 5 yeroo 5 dhaqxee yoo dhiqatte namni sun xuriin itti haftii jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam namni yeroo 5 galaana huloo mana isaa dura yaa'u seenee dhiqatee yeroo 5 guyyatti keessaa bahe namni sun xuriin itti haftii jennaan xuriin takkatti naftu qulqulluu namni sun jedhaniin salaanni 5 akkas jedha rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam salaanni 5 فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فكي صلاة شنني صلاة شنن سنين ربي وان دليته هنديون مرة ديك عيد صلاة ندوبة عبادة سن صلاة جتشون سببا نمني ونمني جنة سينو بيك صلاة ونمني جنة سينو يو صلاة جنة جنة سينو نديتو صلاة سببا جنة سينو قفامتي جنة الآن أرقة صلاة بيك ويا تكو رسول ربي عليه الصلاة والسلام قربان تكو كدردرة مكان إسا ربيعة ابن كعب الأسلمي جرانيني نم قربا كانت رسول ربي تجاجل عليه الصلاة والسلام يرو را يرو تجاجل يرو سام مسيدا بان كوب إساني كوب إسيفي يرو سا ودو بربادا بشان في ديفي يرو سا رقا بربادا رقا جبسي في ديفي رسول ربي تجاجل وان هقك أبون نمو وان هقك أبو وادلقا وان انقبني وان دلقو نمني وان قبون وادلقا وان قبون ربي تلهاتا قربان كن ربي تين لهاتا جو خدمة رسول ربي تين ربي قدتي لهاتا وياتك رسول ربي عليه الصلاة والسلام إني ودوء أفوان مراقب بيسيري قاولين أتش كايف قمدا قربا كان الرا كوتا بوين ربيع كوتا يعني سلجدين وان فيت نقافت وان برباد نقافت وجد الرسول ربي عليه الصلاة والسلام فودة تاتي هوري تاتي من تاتي هجي تاتي وان برباد نقافت وجدين يوس ربيعا دبين جبدون افتقا أما چانسين أكنا كل ما ديبو ودبو ملا أرد ربي هيري سر فيدي هيري روسين افتر رافا يدتا لما تسر ديبو ودبو ملا هيرين تكا يرو أرغتت أمور رافا يدتا هيري سن مال جدين أسألك مرافقتك في الجنة جنتك كان كيستي أولا كان كيته ربنا كردو جدين وان بران بربادو عجائب دبي قدوتو رسول ربي عليه الصلاة والسلام جنتك يستي صدركا إراء الآن كإلمنا ما قبطو قبطان إنو تو رسول ربي تنولين والكتاية والله ساقو بچو داري نم أكم نمنكم أنبياء ربي تكلم بك رسول ربي نجيتو عليه الصلاة والسلام هندو إساقا دي قبطاني
Akkamin namni nagaa tokko akka yaahan keeti ol ka'ee rasuula rabbiitiin ollaa qubachuu danda'a amma dubbiin achirti. Yoos rasuula rabbii maal jedhaniin awa ghayra dhaalika aba waan biraa maan gaafanne jedheen waan biraa na gaafattee hoo jedheen waan biroo ka kanan ta'in na gaafattee hoo jedheen yoos maal jedheen qultu huwa dhaaka gaafin tiyye sanuma yaa rasuula rabbii ta biraan qaboon jedheen tiyye sanuma dubbiin jabaatte gaa yoos rasuula rabbii dhaamsa dhaameef fa'acinni calaa nafsika bikathrati sujuudi jedheen salaata heddummeessu'uun na gargaari jedheen anillee rabbi sii kadhadha atilleen salaatatti jabaadhu jedheen sujuuda jabaadhu. Rabiican guyyaa sanirraa jala qabee yeroo isa gartu hunda salaatuma keessa jiran. Yeroo maraa salaatuma keessa jiran. Yoo salaataa gabbahee wadda'atee deebi'e malee salaatuma jiruun isaa guutuun salaataan dhumatteedha. Salaanni duuba ibaadaa akkasiisa. Salaanni ibaadaa jannata keessa sadarkaa kan kee ol fuutu. Yoo rabbiin guddaan nurraa qeebale rabbi nurraa haa qeebaluuti. Salaata keenya salaata dhuga'a. Ka ol nu fuudhee olla rasuula rabbii nu qubsiisu san rabbiin guddaan nu haa godhuuti. Salaata dhandhammii qabu. Ka yeroo salaan nutti gammannu ka jaalannu rabbiin guddaan nu haa godhu guddinna fiiti. Salaata jechuun kan nafni qofaan salaatu kanaa miti ka qalbiin salaattu san ka qalbiin if quban qabne san salaata akkasiisan rabbi nu haa godhu salaata kenna. Salaanni shanan kun duuba gaafitti aantu dabarraa. Salaanni hagam salaanni dirqamaa ka rabbi nurra kaa'ee salaata shan salaata jaha jechuun dandeetta. Jahan kun salaata subii, salaata zuhrii, salaata asrii, salaata maghribaa, salaata ishaa'iitii fi salaata jimaataati. Salaata jum'allee waajiba. Haga kana malee kun martuu wanni salaata ta'e kun martuu sunna. Duuba salaanni kun jahaan shanan kanaaf jum'aatti dabali salaanni kun waan silaa namni dalagu hundaa wanni irra jabduu isiitan. Ibaadan tun martu yoo dadhabden dhiifta. Hajji yoo horii hin qabaanne wamaa sirran jiraniif irraa dhiisin jedhan. Sooma yoo fayyaa hin qabaanne amma dhiisii hegari firraa soom jedhan. Zakaa yoo horii hin qabaanne wamaa sirran jiraniif irraa deem jedhan. Nama hagamtu nurraa amma zakaa baasa. Namni baay'ee zakaa baasuut hin jiru. Maal horii waan baasuun qabu. Dirqamaa miti jechuudha. Salaanni immoo akkasii miti. Nama hundarrattuu waajiba, bakka hundattuu waajiba, yeroo hundayyuu waajiba, akka hundaanuu waajiba waan ajaba. Ibaada addaati. Imala deemte warra jiraatte salaatuu qabda. Fayyaa qabaatte dhukkubsatte salaatuu qabda. Sodaa keessa jiraatte nagaa qabaatte salaatuu qabda. Yeroo maraa garuu akka isiin malutuun salaatta malee salaata dhiisuun himan jirre. Garuu salaanni wal dhabuun mala akkaatarraa akkaatatti wal dhabuun mala. Salaata yeroo nagaa salaatu, salaata yeroo sodaa salaatu akka jiraatuun mala. Salaata yeroo mana jirtu salaatu, salaata yeroo imalaa musaafiraa salaatu addaan jiraatuun mala. Garuu salaatuma dhiisuutu hin jirre. Wanni jabduun deemuuf amtanadha. Hagas qofaa miti yeroo fuula rabbii dura dhaabannu. Wanni duraa yeroo rabbiin hujii tantee nagabbariif si uume rabbiini guyyaa ati hujii tana fixattee fuula rabbii dura dhaabattu waan dalagdeen qormaata seenta. Qormaata san yeroo duraa dhuftu maaddan takkaa sabjektiin tokkoffaa ka qormaata irratti dhihaatu salaata. Tokkoffaa galma salaataa gad fuudhan. Achi kaanii galma hin keebanan. Waan ajabaati. رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح كيست نهما ما الجراني إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته والندراء المنا ما قياك يا ما قافتهم قرمات السين هرقمو صلاة فإن صلحت يو صلاني سم الكوفت فقد أفلح ملكاي نمنسو وأنجح دبر قرمات اللي وإن فسدت ثلاث يوب الدهو فقد خاب هونجي وخسر كساره وسدي دبي وسدي ثلاث دبر دبا ملكاو ملكاي دبر دبا كسارو كساره
jidduu kana jiraatu fa'in intaqasa jedhe laal yoo waa irdhatanoo haga tokko milkaa'e salaanni hedduun nagaa qabdi salaanni gariin ammoo cabaa kana salaata ati niyyaan hin salaatin salaata yeroo salaatu qalbiin tante achi hin jirre ta qalbiin tante gara biraa jirtu salaata akkasiisan فإن انتقص من فريضته شيء يو إردة قال الرب عز وجل رب قدام مال جدا انظروا هل لعبدي من تطوع قبل الشكية كان ملائكة آن مي قال مساك سنة قياسة جدني قال مساك سنة لا لا في قال ما سنة تبنما سنة أتي صلاة تيجو سنة راتبة كصلاة دوبا دران صلاة سنة ضحى كصلاة سنة صلاة الليل كصلاة سنة وضوء كصلاة سنة دخول المسجد مسجد روسيني كصلاة سنة لي صلاة كان ولي جورني كان سي إربن جتشو بكسر رائر أتكان فيكملني جوت مدوبة بها سنة كانان من تقص من الفريضة وان صلاة واجبة سنر إرته تنانسي جوتنجل ثم يكون سائر عمله على ذلك hujiin tanteetuun hunduu akkaataa salaanni ta'e san irratti deemta jedha. Yoo salaata kana ka argattu taate soomaa fi hajji ifani kun martuu tanuma irratti deemti jedha. Yoo ammoo salaata ka kuftu taate martuu walumaan kufti. Salaata kanaaf jabeessinee irra deddeebinee yeroo hundayyuu baratuu nu barbaachise jennee waan isaa haasofne. Salaanni kun duuba gaafii bira dabarraa. Waan isaa qabnee beekuudhaaf salaanni kun waan ajabaati akka ilma namaati ilmi namaa kun nafa qaba lubbuu qaba ammoo nafa qaba matarraa jala qabee haga miilatti nafa qaba ilmi namaa mataa isaa miila isaa harka isaa garaa isaa dugda isaa nafa qaba lubbu keessa jiralle yoo lubbuun tun baate nafni kun bu'aa tokko illee hin qabu yeroo lubbuu namni du'u nafni hin caccabu ima jira garuu waa tokko hin fayyadu miilli ka'een deemu harka ka'een hojjetu arrabni ka'een dubbatu ilti kaateen gartu wanni hunduu hujirraa dhaabattee waa tokko osoo jirtu nama hin fayyanne fuudhanii qabrii keessa kaa'an nafa nafni lubbuun keessaa baana waa takka hin fayyadu akkas salaanillee nafni salaataa ol ka'anii dhaabatanii rukuu'anii sujuudanii tahiyyaa ta'anii akkana godhatu kan nafa salaataati kun ruuxiin ammoo lubbuun salaataa kun rabbii guddaa dhuga'aan guddifte dhuga'aan sodaatte dhuga'aan faarfatte dhuga'aan kadhatte dhuga'aan gara araarama gara rabbii deebite salaataaf salaama nabiyyii keenyarratti alayhi salaatu wassalaam dhuga'aan buufte ruuxiin qalbiidhaan salaatu waan qaraatu kana mara dhugumaan qalbii guutuun osoo irdhuun tahin gootee rabbii guddatti dhihaatu wani guddaan ruuxii tana amma namni baay'een nafa salaataa sanni qaba rukuu'uuf sujuuduu sun ima jirti garuu bakki sodaa guddoo irraa qabnu ruuxii lubbuun salaataa sun jirti dhuga'aan qalbiin teenna salaatti moo nafuma qofa salaata nafa qofat achi dhaabata qolat achi dhaabatamu dhuga'aan waan dalagnu kana itti hidhamne rabbii guddaa dhuga'aan gabbaru jirra yoo dhuga'aan goote dhandhammittu si dhagayama gaafa dhandhammii san geette ammoo wanni martuu sii qajeeltee beeki gaafa salaata keessa yeroo salaattu dhandhammii salaata sanii geette yoo dhandhammiin hin jiraanne salaata seennan waan bira dabarti lubbuun tantee bobbaati imaam ammaan irraan gabaabsine nu dheeressee maal jette tanaan rakkatta yoo ammoo qalbiin jiraatte waan imaamni qara'u kana waliin atu qalbiin tantee deemaa jirti boo'aa jirti rabbiti mata'aa jirti salaanni irraa boodaa kan jiraadhu kana tahuun dhabu jettee akka gaariitti rabbi waliin maqoo bahaa jirta dhandhammiin wanni ilmi namaa dhandhamu hunduu waan ajabaati wanni takka ta namni hojjetu dhandhammii yoon qabaatin hin taatu dura wanni ilmi namaa dhandhamu hunduu dhandhammii takka qofaa qabdi dhandhammiin sun dhumannaan wanni sun kabajaa dhabde mee dhihana haa jennu dhandhammiin isaa yoo beelofte dhandhammii takka qaba hin beelofta dhihana ta'uuta
yeroo dhihana san sii fidan akka gaariitti nyaatta yeroo quufte dhumatte dabaluu hin dandeettu dhumate in dheebotte akka gaarii dheebotte bishaan garan waa arga jetta dhandhammii takkitti san callaa yeroo bishaan dhuute irraa hajaa fixatte wanni martuu akkas haga shahwaa gayutti dhiisanitti yeroo waliin raftu dhandhammii qabdi ammoo dhumannaan dhumatte wanni waan ajabaati ammoo ibaadaan rabbii dhandhammii sadii qabdi yeroo sadii dhandhammii qabdi addunyaa tana wanni jira martuu takka qofaa qabdi beeki sadeen yeroo ibaadaa tana dalagdu dhandhammi si dhagayama gammachuu si dhagayama ibaadaa rabbiin si ajaja geeffatte salaata rabbiin si ajaja masjida dhaqxee salaatte sitti dhagayamti gammachuu si dhagayama takka yeroo fixxee irraa baate gammachuu si dhagayama waan rabbiin godhi siin jedhe goote gammachuu si dhagayama guyyaa qiyaamaa yeroo fuula rabbii dura dhaabattee waan dalagde san sii kennillee gammachuu si dhagayama bakka sadii gammadda jechuu ibaadaa rabbii guddaa dhandhammii sadii ta addaa qabu kanaaf rabbiin guddaan salaata kana guyyaarraa yerootti salaataa nuun jedhe maaliif yeroo hagana geettu hajjiinuu yeroo takka waggatti umritti ta'uu kamuu yoo feete waggaa takka zakaan umritti waggatti yeroo tokko soomni waggatti yeroo tokko salaanni kun maa hagana mara heddummaata wanni akkana heddummaatuuf guyyatti yeroo hagama waa nyaattaatiin waggatti nyaatta ji'atti yeroo tokko nyaatta torbaanii yeroo takka nyaatta guyyatti yeroo tokko nyaatta yeroo tokko nyaatta guyyatti yeroo hagam nyaatta yoo diqqaatte sadii yookaan achii ol nyaata namni qabu jechuudha kan rakkatiin yoo diqqaatte sadii nyaata waan didiqqoo afaan hin qabu waliin achii ol nyaata waan achii ol dhugaa namni yeroo sadii callaa waa dhugu hin jiru duuba wanni bakka tana jira wanni ati guyyaarraa yeroo sadii nyaattu kun dhihana nafaati salaanilleen dhihana qalbiiti qalbiin tante yeroo shan hajamti rabbii guddatti deebitee rabbii wajjin jiraatu akkuma namni yeroo hedduu dhihana kana nyaatu akka namni kun toluuf yoo dhihana yeroo sadii nyaattee dhugaatii jidduu tana gootee fayyaa argattee jabaattee humna godhatta akkasuma salaatas yeroo shan yeroo masjida dhaqxe rabbii guddaa waliin maqoo baate rabbii kan kee kadhatte rabbii kan kee kabajje rabbii kan kee ol fuute rabbii kan kee faarfatte yeroo galtuu imaana kan keettu jabaata humna godhata dhihana ganama nyaattee yeroo guyyaa zuhurii ga'u beelofte ganama nyaadha jechuun dandeettu sun dabre hojjete dabre suni lubbuleen akkas ganama salaatu subi yoo salaatte yeroo zuhurii geettu lubbuun beelofte ibaada tajamte ammallee dirqiin ammallee zuhurii ka'ii salaatsin jedhan zuhurii salaattee yeroo deebitee hajaantee oofattee waan kee gurgurattee bitattee dalagattee yeroo asriin ga'u ammallee lubbuun ammallee rabbitti hajamte deebitee ammallee kaatee masjida dhaqxee salaatsin jedhan yeroo shan akkasitti si godhan hirriba sin kaafne ammoo laal jidduu tana halka walqixxa hirriba ka'ii salaatiin jenne rabbiin sin miine ishaa'in galgalaa salaatte subilleen ganamaa kaata uma namni subii ka'uun kun immoo hagam takka bareeddi laal namni silaa odoo subiin jiraachuu baate nama dadhabaa hifataa leezii tokko taasila nama kaslaan wayii taasila garuu rabbiin salaata subii kana sirra kaa'ee akka ati ganama subiin kaatu eega kaatee masjida dhaqxee salaattee deebitee hojii seenuu malee eegas hirribni hin jiru nama nashaata qabu tokko taate laa faranjiin beektee amma maal goote wanni nama dulloomsaa kan nama miidhaa salaata subii booda rafuu jedhanii namni yeroo boqonnaa wanni bahu fixatu hojiisaa fixatee waggaa 65 akkuma seera biyyaatiin yeroo fixatu ka hojii dhaabee mana deebi'u waan ajabaa gartan nama si waggaa hedduu waliin dalagdan ka fayyaa qabu nama jabaa waggaa umriin isaa waggaa 65 ga'ee wanni godhaniif badhaasa godhaaf warri hojii sun guyyaa isaa irraa booda hadiyyaa bitanii maalii godhanii dhihana bitanii maalii jedhanii gammadaniif nagatti jedhanii jechuudha. Nama kana waggaa tokko booda yoo garte ilumtiyaan argee beeka namni isinillee hin beektan waggaa tokko yoo booda yoo garte nama kana hin beektu dulloome ajaa'iba rabbii kana waggaa tokko dura gaafate waliin jirtan nama jabaa beeka
namni kun waggaa 65 hin geenye nama hunda qabu maal godhaa hojii dhaaba fiin jettaati ammoo seera biyyaatiin dhaaba waggaa tokko booda nama kana gartee namni kun dulloome maaltu dulloomse waa lama takka sammuu ati dulloomte jechuu ifitime ati eegana nama nagayaa ka hojii hojjetuu miti ati jaarsaa nama maanguddooti dadhabaa jechuu ifitime jechuu sammuutti sammuu tana miidhe lammata ganama subiin ganamfatee hojii deemu san dhabee fidaa ciisa amma ciisaa oola namni ciisaa oolan dadhabee agarsiisa nafni kemarti diigame laafe dhukkubsate dadhabe kanaaf rabbiin guddaan salaataan nu qabe laal amma faranjii maal gooti saree horattee ganama subii yeroo nu salaatu subii deemnu saree baasee deeman inillee subhaanallah irri fadha wallahi yeroo argon manguddoo hedduu ollaa kii qubatu yeroo isaan ganama saree fuudhanii yeroo anillee salaatu subii deemu alhamdulillah jedhe ka rabbiin gabricha ifiina godhe gabricha saree nan godhin alhamdulillah rabbil alamin wallahi rabbiin gabricha ifiisi godhu waan guddoo rabbii kownii kana hunda uume gabbaruu deeman inni ammoo saree gabbaruu jira saree tana baasee alatti hin deema haga tokko isa narra yeroo dheertuu deema osoo inni hin galin deebi'an salaatee deebi'a salaanni waan gabaabaa salaatee fixadhee deebi'a manatti jechuun maal isaan maal argan namni ganama ciisuun kun nama miidhaa argan duuba rabbii guddattu waan kana hundaa beekaa maslahaa kee jirtu beekaa tanaaf rabbiin salaata nurra kaa'e الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما إجتي أدنياتنا قبآجر هندا ربي قد بيكا وانسي تولى اللي إسبيكا وانسي تولى اللي إسبيكا كناف ربي قدان درك أمن الركاية مروشا يروشا نقبرا صلاة ننجد ربي سبحانه وتعالى كنافوغا عباداك إن درسيتين تاردا سرت الآمني يا ربي قدان نلافسه كيستو ويا ويكندي كان درسي غودا صلاة كان فدنا ويا لي كان مو درسي غبابا غورسا كدام سجدمو سنسني كنا ان شاء الله كنت كيسنو خيري كان ولي فجافتني ولي دبرستني اكا ونكون نما برابرغو غودا وني غدون الدال على الخير كفاعله رسول عليه الصلاه والسلام نمني خيري تكنا ما اكيكي نما غرسيسي اكا درسين كون غيرا نما برق بيوتي غوتي أكنما في درسي سنباسي غوتو سي بريسه ربي سبحانه وتعالى هندي كينا خيري فجأة سرق قودها فدنو وان فجأة فنوخنا مونا مفول ربي تفتلق ربي قدانو هاقول قدين فيتي ناف دلق دنون جد ايقو ياك ايامات تتنسلقن تتملكو فنو ربي قدانو هاقولو تكفيت ربي قدانو هاتكسو واني في جالتون هاجالة چيسو واني في جبونو هاجبسيسو كرافرة ربي قدانو هاتكسو فيا قدا إيمانو قدا نقا قدا رزقي حلالا بلو إيمان قد علمي قد ربي قد نوها كنو علم كين علم دين علم إيمان علم صلاة ربي قد نوها قدو وانو قم تشيسا مالي وانو دفع تشيسا ربي علم كين رانو قرسيسين ربي قد هذا أبا كين دليساني رضا بريفي فيا قد كين في نجا قد كين في إيمان قد كين في كدو أن اللي ربي دليساني رضا بريفي جنة تنها كان نيسو جنة الفردوس كيس ربي قد والنوها كابو ولتنوها كابو حاجة قادر سي تأنو كيست والجينو نجا ربي تناجرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.